Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota maatiiwwan BT Afro Tube. Ani maqaan koo Waanadha. Oduu isin dhageessuudhaaf jalqabatti yeroon isitti himu. Yeroon kaleessa akkuma ruubirruu ture arrammoo 25 irruudha. Meeqa ta'uuf yoo naan jettan immoo hanguma feetaniif sa'atiin amma 25 irruudha. Itti nu huute Waaqayyo. Eeyyen komediyaan Buzeet Bohaarsaa guyyaa kaleessaa magaalaa Ameerikaa keessaa kutaa Kaanaadaa daawwateera. Daawwannaa kanaan daandiiwwan garaagaraa Ameerikaa keessatti argaman Kaanaadaa keessa jiran amma gubbaatti amma godaatti daawwateera. Namoota hedduu argee ibsaa tiraafikaas argeera. Akkasumas hoteelota daandiirra jiran namoota waan hedduun argee waan isin ajaa'ibu keessaatiin yeroo Ameerikaadhaa bari'u Itoophiyaadhaan ni dhiitiif. Eeyyen kanaaf iyyuu daawwattoota keenya egaa daawwannaa kana komediyaan Buzeet Bohaarsaa Kaanaadaa keessatti yeroo jalqabaaf kan taasise akkamitti akka seetanii waan biraa kan yaanne viidiyoo koolii iimoodhaan ture. Isinis akkasuma galgala nama Ameerikaatti daawwaltanii Ameerikaa daawwachuu dandeessu. Galatoomaan isiniin jedhaan BT Afro Tube birraa.